Controllo io a te che makana kamu dubartii wanna kamu sala dubartii keessa kana kitishu gasente nafaana tura Goota baddaasa yoo dhabne wayyo beeksisuun ta'u kuni jechaadha. Afaan kee beeksisuu barbaannaan aadaa kee beeksisuu barbaannaan eenyummaa kee beeksisuu barbaannaan akkasumas dandeettii kalaqa keetii beeksisuu barbaannaan. Waaqayyoon nu kenne waaqa iddoo filate namni aspaaltii gubbatti bahee namni guddaan gaafa baase kun yeroo asirraa akkana godhatu waan hedduu nama ajaa'ibu. Sambaleeta jiidhaa boraafannee beekamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa. Namni galgala qabriitiin yeroo silaa masgiidatti yookaan beeta kiristaanatti iddoo amantaa garaagaraa deemee waaqa kiyya nagaan gara qabrii na galchi. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin haadha qabu guyyaa har'aa viidiyoolee armaan dura dalageen adda ka ta'u wanta ajaa'ibaa kan nama kofalchiisu akka ajaa'ibaatti kan itti bashannantan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoolee gaggabaabaa hedduu itti bashannantan isiniif harkaa qaba. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeeraa kee yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii kiyya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Kallattimaan gara viidiyoolee har'a isiniif qabadhee dhiyaadheetti isin dabarsa. Viidiyooleen kunniin viidiyoo hedduu ajaa'ibsiisoo nama kofalchiisan akkasumas kan barnoota irraa argannudha. Jidduudhaan viidiyoo isinii galchaa wanta achirraa taazabe waa xiqqoo isiniif jechaani hanga xumuraa wajji turra gara viidiyoottiin isin dabarsa nafaana tura. Waaqayyoon nu kenne waaqa jireenya akkaan waaqayyoon nu kenne waaqa gammaada. Kataa waliin amannee sambaleeta jiidhaa boraafannee beekamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree. Kataa waliin amannee sambaleeta jiidhaa boraafannee beekamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa waliin barree. Kaloo keessa yaabannee dabbilee tiksaatoo wal jaalannee beekamiin dagaannaree jaalala ijoollummaa. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kanneen argeeti hedduu na ajaa'ibe hedduu kolfe. Namni galgala qabriitiin yeroo silaa masgiidatti yookaan beeta kiristaanatti iddoo amantaa garaagaraa deemee waaqa kiyya nagaan gara qabrii na galchi dhuma kiyya bareechi jedhee rabbiin kadhachuun maletti kararratti bahee aspaaltii irratti dhugaa nama ajaa'iba. Taphnis nama waliin deemu qaba. Akkaataa itti taphatan yeroo qaba bakka qaba. Namni guddaan akkanaa kun anamma osoo ol ka'ee dhiichise osoo ragade narraa bareeda narraa hin bareedu. Wanni hunduu umrii waliin deema. Sadarkaa kee wajjiin deema. Bakka qaba ammoo iddoo filata. Namni aspaaltii gubbatti bahee namni guddaan gaafa baase kun yeroo asirraa akkana godhatu waan hedduu nama ajaa'ibu. Kana qofaa miti. Torbee kana keessa viidiyoolee ajaa'ibaa kan akkanaa kanniintu arguu jira. Mee viidiyoo tokko isinii dabaleeti kan kanaaf wal fakkaatu viidiyoo tokko isinii dabaleeti gara itti aanutti dabarra nafaana tura wanta ajaa'ibaa wanta nama kofalchiisu. Dhumarratti ammoo viidiyoolee ajaa'ibaa kan kanaan diranii kan kanarraa addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumuraatti nafaana tura ammas. Nayada ba argoja kemi gurbana yada male nargumi koya shunge me chim gona koya shunge me chim gona ya waya ke dalaya zaidin tattarare ya gara ke dalaya sagidin gargar fase koya shunge me chim gona koya shunge me chim gona koya shunge me chim gona. Akkuma jalqaba irratti jedhe wanni hunduu yeroo qaba. Wanni hunduu bakka qaba. Wanni hunduu akkaataa qaba. Yeroo argadhee natti tolee natti mijate jedhaniitu bakka arganitti dhaabatanii kararratti akka ijoollee godhachuun xiqqeenna si xiqqeessa malee aadaa kee beeksisuu miti uf kabachiisuu miti yookaan ammoo afaan kee beeksisuu hin ta'u kuni jechaadha.
afaan kee beeksisuu barbaannaan aadaa kee beeksisuu barbaannaan eenyummaa kee beeksisuu barbaannaan akkasumas dandeettii kalaqa keetii beeksisuu barbaannaan taayilantii kee agarsiisuu barbaannaan wanni hunduu iddoo qaba iddoo filachuun barbaachisaadha kun sadarkaa kee gadi aanummaa kee mul'isachaadha keessattuu namni umriidhaan namni gugurdaan akkanaa kunniin bakka akkanaatitti bakka isaaniin hin malletti mul'achuun akka kiyyatti xiqqaachuudha jedhee yaada mee viidiyoolee garagaraatittiin viidiyoo itti aanu viidiyoo ajaa'ibaa harkaa isiniif qaba viidiyoolee amma isiniif fidu kunniin barnootas qaba bashannanaas barnoota gurguddaa irraa argattanii mee gara viidiyoo kanniinittiin isin dabarsa warra viidiyoolee ammaa kanniiniif immoo yaada addaa qabaatan komantiira naa kaa'aa tariyaan dogongoruu mala tarii ammoo jarri kun dogongora ta'uu mala akka sammuu keessaniitti akka yaada keessaniitti namni guddaan bakka oolu filachuu qaba namni waan hundaafuu taphachuu rakkoo hin qabu bashannanuu rakkoo hin qabu garuu bakka itti bashannantu qabda bakka itti raaha gootu qabda osoo iddoo cidhaa ta'e osoo iddoo konsartii garagaraa ta'e namni gaafa miira keessa seene ka'ee taphachuun waanuma jiru aspaaltii gubbarratti konkolaataan osoo dha'e rakkoo nutti hin galu oromoo na qarqaara osoo aadaa beeksisu osoo artii keessan guddisuudhaaf ifaajuu bakka kanatti konkolaataan na dha'e oromoo na qarqaara mee viidiyoodhaan itti aanuttiin dabarra nafaana tura. Video kanarratti waa heddullee jechuu hin barbaadu dhimma kana warra shamarraniitiif dhiiseera jaruu wanni takkattiin jechuu barbaadu uftaanee haa jiraannu inni wanta artifishaalarra uumama kan rabbi nu uume akkaataa itti rabbi nu uume san osoo jaallanne jechuun barbaada wanni akkana nu godhu konfidansii dhaba kennatti quufuu dadhabuudha namni waan ufiititti hin quufne abadan jireen isaa guutuu wal qixxaa hantaatu kanaaf waanuma keessanitti quufa warri shamarranii mee maal jettan intalli gaarii rifeensa dheeraa ajaa'ibaa kana gadi dhiiftee si shubbistuu daa'imni dhufee salphise asirraa waa hedduu barattan jedheetiin yaada asirratti waa heddullee haasa'uun barbaadu dhimma kana isinumaaf hin dhiisa viidiyoo itti aanutti aadarrume viidiyoo kanarraa immoo wanta ajaa'ibaa agartu. ራስ ያስበልጭ ላንቺ መጨነቄ በወድሽ እኮ ነው ተገበይ መውደዴ Tole dhimmi raachuu fi dhimmi makiis gaa yeroo ammaa kana miidiyaa irratti akka ajaa'ibaa kanatti deemuu jira miidiyaalee jiran hunda irratti dhimmi jaraa akka ajaa'ibaa kanatti olii gadi deddeemuu jira waa'ee jaraa irraa haasa'uu fi miti viidiyoon maan kun akkaataan inni itti hojjetame na ajaa'ibsiifnaan isiniif qabadhee dhiyaadhe namoonni hedduun waanuma jarri wal bira taa'anii yookaan waliin wal qabatanii suuraa waliin ka'anii yookaan viidiyoo waliin waraaban namatti fakkaata kun Photoshopii akka ta'e fi wantoonni garagaraa namoonni wanta akkanaa kana hojjetanii namoota walitti buusuu akka danda'an asumaan wanni tokko sammuu kee keessa dhufnaaniin isiniif qabadhee dhiyaadhee jira waa'ee jaraa immoo dubbachuun barbaachisaa miti already namoonni hedduun waan jaraa irraa dubbataa jira waan ta'eef jechaadha mee gara viidiyoo itti aanutti tarra ammas nafaana tura. Akkasuma yoo qaamni saalaa lamaa wal tuqees dubartii fi hoonnaa wal tuqees wal tuqee jechuun waa xiqqishuma kana gasseen jechuudha hashafaa jedhanii agartee amma raasonitti malee. Kontoroo yoo waa xiqqishuma kana qaama dubartii waan qaama saalaa dubartii keessa kana xiqqishuma gasseen ta'e maal godhu qabda dirqama dhiqatuun dirqama isaan taqal khitaanaan faqat wajibal ghuslu xiqqishuma qaama saalaa dubartii keessa gasseennan yoo gubbaarra rigee odoo keessa oofne gubbarra kana oofne namichi odoo keessa gadi hin keenye dhiqatuun dirqama akkana funyaan fuufachiiseetuma yoo dhaabe irraa dhiise osoo gadi hin kaa'in itti gaggaa'uun xiqqoola hashafaa hangi mataa kontoroo yoo gasseene dirqama maali qaayin qabdu fiqiin akkana wanni siin faayidummaa sitti hona yoo xiqqishuma hangi mataa kontoroo kun akkana qaama saalaa dubartii keessa gasseene dhiqachuun dirqama waa'ee osoo bishaan illee bahuu baate jechuudha yoo immoo akkanuma fuufachiisee gumara rigee jechuudha odoo gadi hin kaa'in dirqama godhamuu jaaniin maaliif yoo bishaan sirraa bee malee akkasii malee bara durii yeroo safuun jirutti namni yeroo waa barsiisu wantoota garagaraa ummataaf akka galutti yeroo barsiisu daa'ila qabee afaan ummataaf galutti akka karaa salphaatiin osoo safuu keessan seenne barsiisa bara safuun badetti sheenillee qeesilleen namni waa'ee amantii dubbatullee wanta dubbatuun beeku baratu bade moo namatu bade jechuu dandeenya mee waa'ee akkanaa kana namni miidiyaa irratti fidee akkami haasa yoo danda'ame yoo barbaachisaa ta'e gara keessaatiin nama suuta hubachiisuudha yookaan ammoo
afaan biraa fayyadamuudhaan akka biraatitti irraa dalga qabanii fayyadamaniiti gorsan malee gorsa akkanaa sheeka ta'anii miidiyaa irratti fidanii waan akkanaa wanta qaanii ta'e tan dubbachuun silaa barbaachisaan turre. Walumaa galatti wanta akkanaa kana namoonni ammoo ni jaalatu. Amma shamarran tun wanti jecha amma namichi dubbatu kana sheetichi dubbatu kana silaa qaaniidha. Shamarran ammoo fidaniiti sagalee isaa baasaniiti irratti akshinaan agarsiisa wanta san dabarsu qaanii yeroon isaa wanni hundi badeeti nutlee yeroo wajjin bannee wanta hin taane keessa seenneeti jira. Osoo waa hundaafuu wanta dalaynuu fi wanta hojjennu hundaaf qaanfataa waa hunda laallachaa deemne bareeda. Mee viidiyoo xumuraa takka isiniif seenseetiin adda baana wanta nafaana turtaniif hedduu galatooma viidiyoo tana dhageeffanneeti isii xumuraa goona yeroo biraa viidiyoo biraati walitti. Dhiigaa dingilfaa goota baddaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiiguu eessaa argu wayyo akka waaqoo guutuu goota baddaa baalee maaltu caa